Jirtu ummata biyyaa akkam jirtan hundi keessanuu bika jirtanitti salaamtaan isin bira haadha qabduu isiniin jennaa dhiyaadha. Sagalee tana eessarraa akka dhagayaa jirtan, eessarraa akka nu daawwachaa jirtan babarreessaa mana keessatti magaalaa teessanii fi biyya keessa jirtan. Akkasuma sanitti gaa reefuun tana yeroon laayivii ture warri laayiviidhaa tarmata akkatti mana keessaa xaxna godhanii na gabbuusanii waan taate hin beekne garuu wayi balleessitee waan akkasiiti jaaniiti gartee mana keessaa na gabbaasanii eega san booda akka isaan duraan guyyaa 30 fi duraan hafuura na baafachiisuudhaa kaanii mana hidhaadha. Garuu egaan gartee itti barreessee boobadii takka illee hin balleessine jennaaniin sa'aan ka fudhatanii sa'a takka immoo sa'a lama akkasitti mana keessatti na deebisaniiti jiranii duraan egaa laayivii baatii takka guutuudhaa fi boqonnaa na baasuu kaan. So deebi'eetiin jira dirqamaan. Warri gartee mana keessa jirtan odoo gartee tatteessanii hogguu gartee tiktaakiin kun akkana mana keessaa nu baasu reefuun tana gartanii turtan warri laayivii turtanii akkaataa gartee isaan itti mana keessaa nu baasan sanii numaa gartee laayivii irra mana ooffatee haasawa ajaa'ibaa irra jiru keessaa nu darban. Waa hundaafuu warreen gartee mana keessaa ba'uu keenyaaf gammaddanis baga gammaddan isiniin jenna. Deebi'uu keenyaafis warri gammachuu qabdan baga gammaddan deebinee jirraa isiniin jechuuf dhiyaadha harka keessaniin taap godhaa koppiliingii godhaadha sheer godhaadha. Egaa ni beektan aadaa mana kanaati yeroo hedduu gartee nuti irra deddeebinee isin yaadachiifnu wanni immoo tiktaakiin gartee haalaan akkanatti isin tuffatee jiruufis isiniitu gartee taap godhutti hin jirre akka silaa dhageeffachuu barbaaddanitti akka waan haaree baruu barbaaddanitti taap godhutti hin jirtan jechuudha. Takkaa'uu sheer godhutti hin jirtan jechuudha. So san hundaa gartee akkasitti koo qabaadhaadha. Dhiyaadhaa isiniin jenna. Dura dursoo wanta gartee tanii reefuun tana haasa'uu odoo yeroon nuun gahin bira dabarre takkaa'uu tiktaakiin karatti itti numurerraa akkaataa gartee marii biyyoolessaa ji'eetiin reefuun tana dubbii takka haasee ture. Marii biyyoolessaa Itoophiyaa tana keessatti Abiyyi gartee miidiyaa OBN wajjin gaaffii fi deebii godhaati ture. Gaaffii deebiin sanillee xumurteeti jirti. Amma gartee karaa edit godhuudhaatii fi waan akkasii sanirra jiran jaaniitii odeessaa jiranii warri gartee oduu tana itti dhiheenyaan beekan. Yeroo gabaabduu keessatti booruu taatu iftaan taatu gadhiisan jaaniitii gaa odeessaa jiranii. Garuu silaa akkuma gartee reefuun tana isiniin jechaa turetti silaa hin carraa qabaadhee Abiyyi gartee intarviiyuu godhuu taate dura dursoo gartee waa'ee marii biyyoolessaa tanarraas gaaffii hedduudhaan isa gaafachuudhaaf fadhinnaa qaba. Maaliif mee akkam jettee gaaffii akkam fa'aa gaafattaa yoonaan jettan dura dursoo mariin biyyoolessaa tuni suma kana gartee karaa nugusaatti ol si kaasuuf deemti moo sanumaaf jaaramte moo waan biraatu boodarra jira jeetiin gartee marii gaaffii kana tana fa'aa gaafadha. Takka ammoo mariin biyyoolessaa tuni pirezidantii si gooteetuma achi booda gartee hojiin siidhaa xumuramti moo dhugumatti gartee waan ummata Oromootii fi Oromiyaadhaa akkamitti gartee as keessa dhiheessitanii ummanni dhugatti gartee Oromoon jaalanne warreen gartee Oromiyaan jaalanne akka Oromiyaan nu diigamtu yaanii akkamitti as keessa gaafatanii jeetiin gaafadha. Gaaffiin itti aantu maal fakkaatti warri gartee mana keessa jirtan waraaba Dr. Abiyyiitti ergaa tiktaakirra ni jira ni dhagaa chaanala kana dhufee ni dhageeffataa beeka Dr. Abiyyi. Ammaasis warra gartee chaanala kana jaalaturraa jaaniitti gartee dhageetiin jira. Hedduu gartee hoggunanii oduu keessattuu gartee Itoophiyaatii fi naannoo sanirraa hogguun haasa'u qaceeloo dhageeffata jaan. Okay? Tanaafi gartee waan takka tanii asirratti haasa'e hojiitti jijjiiraniiti jiran. San amma dura isin himeetiin jira. Isin gartee warri dhugatti gartee waan isinitti himu jiru kana hin agarre gaafa inni gartee afaan isaatiin dubbatee chaanala kana gartee kireedita kanneef maal naan je'ee jechuuf teessan. Okay? Kireedita inni kannaa fi chaanala kannaa fi yeroo gabaabduu keessatti shakkii takka illee godhinaadha. Shimallisis ni dhageeffata ni beeyna akka dhageeffatu irra dhaqabnee jirra. Tanaafuu isinis gartee beekaatuma viidiyoolee waraabaati itti ergaa. Inbaaksii keessatti ergaa fi akka gartee gaaffiin ani isa gaafachuu barbaadu tana deebii kanaa godhu. Sini galtee dubbiin? Gaaffii taniin gaafachuu jiru tuni dhuunfaa hatiyyaa odoon taane
ta ummata Oromooti. Gaafii ummanni Oromoodhaa qabaniin gaafachuu jira. Saniifuu akkasitti gartee akka deebii godhan jechuudha. Egaa maaliif ana qofaa miti gaafii gaafachuu jiru. Oromiyaanoo maaliif akkanatti uffatamte? Namni gartee dila kanaatu Oromiyaa keessa jira. Isaanirraa akkamitti inumaa gartee marii biyyoolessaa tana keessatti dursoo bu'urri keessa maal ture? Maaliif gaafiin Finfinneedha, gaafii magaalaa Diredaawa, magaalaa Harar, magaalaa Jijjigaa as keessatti akkamitti gartee magaalaa dhuunfaadhaa akka taatu ja'anii maaliif dhiheessanii? Ummanni Oromoodhaa magaalaan tun hundinuu Oromiyaa jala deebi'uu qabdi, magaalaa teenya gurguddoodhaa ja'anii dubbachaa jiranii. Tanoo akkamitti gartee laaltanii ja'anii warri silaa gaafatu anafaadha. Akkasuma sanitti September keessatti gartee aangoo fudhatteeti karaa pireezidentiidhaatti gartee inumaatu biyya tana gaggeessuudhaaf deemta. Dhugatti piraayim ministerummaa tana haalaan akka jibbitu dhageenye jirra. Hogguu pireezidentummaa tana fudhattee jijjiiramni gartee ati dura godhuudhaa teessu maal fakkaata? Isin galtee? Isin galtee waan isin jechuu jiru? Naasir hin dogoggoriinati. Amma namni tokko akka Naasiritti faanii dogoggora. Dr. Abiyyiin dhageeffatu jettanii. Dr. Abiyyi ammaa'u mana kana keessa jira. Isin galtee? Ammaa'u mana kana keessa jira. Taa'ee dhageeffachuu jira. Torbaan kuni torbaan ashaaraatiin ni beekna. Taa'ee dhageeffachuu jira. Isin ammoo akka gartee inni dhageeffachuutti hin jirretti ilaalina. Dogoggorri guddaan sanii bara. Dogoggorri tokko inni dhageeffachuutti hin jiru. Maal godhu jira si fakkaate sila? Yoo inni sooshaal miidiyaa irra hin teenye eessa dhaqa? Maal godha si fakkaate amma saatan sila? Galgalaa bara amma biyyatti yeroo gartee namayyuu hujii fixatee tiktaak irra taa'u bara yeroo sanii. Isin galtee dubbiin? So waan feetan jettanuu saayiba mana kanaatiin mana kana maqaa addaatiin faaloo godhaa ni dhageeffata. Akkasumas Shimeenis ni dhageeffata. Isin ammoo yoo gartee itti ergitan waan gaarii. Warri akkana jechaa jirtan warra Abiyyiin deeggaree kana jechuu jira. Hayyee naa galte dubbiin waan akkana jechuu jirtaniif. Sila qurrama uummata keenyaa hundaa'u dhageeti sila hojiirra oolchaa jettanii yaaddan. Tanaaf. Waa hundaafuu mariin biyyoolessaa tun amma gartee yaa'ii hedduudha haasaa jirti. Keessattuu warreen gartee naannoo Amaaraarraa dhufan inumaatu gartee nuti Oromiyaan nu diigamuu qabdii jedhaniiti gaaffii dhiheessaa jiran. Okay? Oromiyaan nuuf diigamuu qabdii. Magaalaan Finfinneedhaa magaalaa isteetaatti ta'uu qabdii jedhanii gartee irra deddeebi'aniiti gaafachaa jiranii. Inumaatu gartee warreen poolisaa yoo waan gartee ajjee nuti isinii kanninu hojjechuu baattan warreen gartee marii biyyoolessaa gaggeessaa jiran. Tuni siiriyeesiidha wanni nama haasoo jiru, okay? Wanni nama haasoo jiru siiriyeesiidha. Fardiidha. Akka jedhanii gartee warreen marii biyyoolessaa keessa jiranitti himanitti yoo isin ajaja gartee isini kanname jala deemtanii gaaffiilee irratti mari'anne mana kana keessa qabamtanii gabbaataniiti hidhamtanii jedhaniiti uummata sodaachisaa jiran jedhaniiti odeessaa jiran. Inumaatu wanni gartee Finfinneen akka gartee naannoo taatee takkaa'u isteeta taatee akka isin buuramtu. San keessa maasis magaalaan shaggarilleen akka itti hidhamtu. Okay? Kana hunda gartee irraa haasawaa jiran. Gaaffiin teenya garuu warri gartee OPDOdha kun takkaa'u gartee bilisiginnaan Oromiyaadha. Bilisiginnaa gartee federaalaattillee miti. Haa taatu ta federaalaatis. Isaan kuni waan Oromiyaa irratti gartee waan akkanaa mari'achuu hin qabnu. Wanni kanaa gartee gaaffii tana keessa seenuu hin qabu jedhanii dursoo mari'atanii qopheessanii maaliif hin dhiyeessinidha. Maaliif waa hundaa'u gartee akkanumatti marii biyyoolessaa irratti dhiheessanii namni kun gartee irratti mari'atu maaliif godhanidha. Keessattuu waan uummata Oromoo biratti gartee haalaan sensitiif taatee jirtu. Akkuma yaadattanitti dubbiin Finfinneedhaa tuni nama hedduudhaatu irra dhume.
nama hedduutu yaa'ii itti dhale nama hedduutu gartee jijjiirama mootummaan tun ammaan tan harkaa qabdu kana sababa gartee Finfinneedhaatti kan dhufe gartee. Okay? So san hunda gartee ammaan tana irraa haasawaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Amma inumaatu warrummaan warreen gartee mootummaa tana deeggaran deeggartoonni bilisiginnaadhaatu marii biyyoolessaa kanarraa yaada gartee qurrama qaban akka gartee qurrama qabanitti irraa babarreessaati jiran dura dhaabbannaa isaaniitis babarreessaa jiran maaliif marii gartee Oromiyaan haa diigamtuu irratti akka nuti feenutti gartee irra mari'achuu waan hin dandeenyeef jecha akkasuma sanitti waan gartee alaabaan biyyattiidhaatis alaabaa gartee tan Minilik duraanii sanitti waan nu deebi'uu diddeef jecha nuti inumaatu mariin tuni gartee akka nu barbaachisutti harka keessaan qabnu jechuudhaani alabaanii haasawaa jiran miidiyaalee isaanii hundatti illee haasawaa jiran. Okay? Sana akkasitti qofa qabaadha. Maaliif rakkoon tuni hogguu gartee warreen biyya biraatirraa warreen naannoo Amaaraatii fi kanarraa hogguu dhuftu miidiyaaleen naannoo Amaaraa miidiyaaleen gartee Finfinnee keessa jiru hundinuu irraa haasawaniis irraa lallabaniis maaliif yaada sanitti gartee waan yaada sanirraa gartee waan yaada isaanii ta'eef jecha yaadni irratti lallaban kun yaada isaanii waan ta'eef jecha warreen gartee marii biyyoolessatti ergan kunis warra gartee isaan qopheeffatanii ergatani. Takka galgala gartee waan akkanaarra mari'adha waan akkanaa godha jedhaniini kophaatti gartee gorsanii warra dhiyeessan jechuudha. Okay? Ilaamaan tana warri gartee naannoo Oromiyaadha warra nama gorsee isaan kana dhiyeessuu hin qaban. Mootummaan bilisiginnaatu gorsitee isaan kana dhiyeessitu. Garuu immoo warri gartee naannoo Finfinneetii fi akkasumas naannoo Amaaraatii fi kanarraa dhufan gorsamaniiti dhiyaatan qophiilee tana keessatti. Okay? Warreen paartiileen adda addaa kun gartee harka keessa naqataniiti jara kan hunda gorsanii akkasitti yaada kanarratti karaa ifii isaaniitiif fadanitti gartee uummata jijjiiraa jiranii jechuudha. Okay? San akkasittiin isinii hima akkasitti gartee isiniif hin dhiisaa. Tanaatanii jidduu oduulee reefuun tanaataniin gartee hin xumuriin takkaatu jira. Keessattuu gartee oduu warra Iraan. Okay? Oduu warra Iraan isinii hima dhiyaaddaa warreen gartee ammaan tana dhufaa jirtan egaa akkuma aadaatti harka keessaniin taaptaap godhaa koppiliin godhaadhaa sheer godhaadhaa. Oduu gartee warra Iraanirraa keessattuu tan gorsaan Mushtabaa Haminiidhaa. Namtichi gartee Mo'esin Razaa'ii yaaniin kan gartee duraan ajajaa waraana Iraan kan ture jechuudha. Takaa'u Quds Force dhaabbata yaanii waraana yaaniin Special Force jechuudha. Ajajaa waraana saniiti ture. Ajajaan kun ammaan tana Mushtabaa Haminiidhaati gorsa. Okay? Waa'ee waraanaa irratti yeroo gabaabduu keessatti aangoon isaa tuni ol ka'uudhaaf teessi. Akka gartee amma oduun bahaa jirtutti Mushtabaa Haminiin Mo'esin Razaa'ii kana karaa gartee gorsaa waraanaatirraa karaa itti gaafatamaa wantaatti ol kaasuu deema. Itti gaafatamaa nageenya biyyaatti takka gartee itti gaafatamaa intelligensiidhaatii fi security jechuudha. Okay? Achitti gartee ol kaasuudhaaf deema. Tuni gartee aangoo haalaan guddoodhaati isaaf taatii jechuudha. Isa qofallee miti egaa biyyaaf. Namni kuni nama gartee warra hardline jaaniin warra gartee dhugatti warra yaada gartee Mushtabaa Haminiidhaa jaalatu jechuudha. Akkana jechuun warra gartee abbaa isaatii wajjin garaagarummaa guddoo qaban jechuudha. Okay? Ayatullaan xiqqoo gartee nama obsa qabu, nama qabbanaawaadha, nama gartee rakkoon akka guyyaa kana isinii ibsaa ture san rakkoo garee jiddu galeessaatii fi hardline jidduu jiru tana nama gartee walitti dhiheessu odoon taane nama gartee yoo hojjettan wal dhageessanii hojjechuu sanii achitti gartee nama gartee hojjechuun barbaanne hojiirraan ari'ajuu Mushtabaan nama akkasiiti. Okay? Ayatullaan Haminiin ammoo abbaan isaa nama gartee nama kana hundaa'u yaadaan sossobee wal fidu jechuudha. Isinii galtee dubbiin dhiiroo dhagayaa jirtanii waan isinii jechaa jiru waan. Namni kun hundinuu tokko miti beekaa abbaa fi ilmoonis garaagarummaa gurguddoodha qabdi.
Fakkeenyaaf ilmo abbaan gartee abbaan nama obsa qabu kuni beekamaadha. Ayatollah Ali Khamenei nama gartee dhugatti gartee highly intellectual nama ammaas gartee waraqaa artikelii gartee hedduu nama barreesse nama gartee doktorummaa tana gartee sadifaa nama qabu ammaasis qormaata gartee kan shari'aadhaatis jajjabaa gartee nama qabu qormaata saayinsiitis akkasuma nama qabu son qofaa miti akka gartee karaa tokkoon akka amantiitti gartee olaanaa ta'eeti mul'ata. Gara kaaniin ammaasis statesman nama gartee biyya gaggeessu kan gartee namayyuu isarraa gorsa eeggatu jechuudha. Gara kaaniin akka aadaatti akka gartee aadaa uummata Parshiyaatti inni kun gartee abbaa biyyaati. Takaawu kan gartee namayyuu abbaa keenya ju'uun jechuudha. Isin galtee kaasaan itti adda baasu jiru kun. Nama kana gahe jechuun kan gartee biyyattii san dhabde. Tanaafi namni miiliyoona 45 ka gahu bahee gartee akkasitti isa awwaaluu irratti hirmaatan. Dubagaa nama kana bikka yaanni gartee inni biyyatti gaggeessaa ture kan gartee amata 40 ol biyyattii tuni odoo hin diigamne lola meeqarraa hambisee akkasuma sanitti lola gartee ammaan tana Amerikaan diiguu itti dadhabde kana namni bu'uura isaa ijaare Ayatollah Ali Khameneiidhaati isin hin jeetin ture amma dura. Bu'uura lola kanaa jechuudha. Lola gartee Ameerikaadhaa fi Israa'el karaa adda addaatiin warreen gartee niikularaan loluu danda'an warreen meeshaa waraanaa gartee addunyaarraa bal'inaan qaban kaampii waraanaa bikkayyuurraa qaban kun waan Ayatollaan gartee tolchee lafa qabsiise saniititu arraan tan akka isaan lola kanarratti hin diigamne isaan godhe. Dubagaa arraan tanatti hoggoos deebite Mujtabaa Khameneiin duraanuu beekamaadha nama gartee hardline akka ta'e. Nama gartee Ameerikaa wajjin gattaa'ee marii godhuu hin barbaanne. Nama gartee amma booda lolumaanii gartee waan barbaannu san hufnus hufna yoo gartee dandeenyee gartee injifannu taates injifannoo gartee mataa keenya ol qabannee yeroo hunda jiraachuu dandeenyu. Kan gartee Ameerikaan hogguma mirqaante lola nurratti hin banne. Takkaa warri Israa'el hogguu harki nyaate lola nurratti hin banne. Seen galtee kana maaltu mirkaneessa beektanii? Yoo yaadattan marsaa duraa gartee ama tokko dura lola guyyaa 12 miti. Lola guyyaa 12 dura Israa'el baro Iraan haleeltee turte. Israa'el toora gartee baatii maarchii keessa haleeltee turte. Yeroo sanitti Iraan deebii hin deebisneef. Achi booda maasis xiqqoo ta'anii haleelanii turan xayyaaraan. Iraan deebii hin deebisneef. Sun hundinumaarraa dhufe Ayatullaatu waraana dhoorke akka deebii hin deebisneef jee. Kan gartee addunyaan guutuun Iraan tuni maaliif nurraana leelle maaliif gartee Israa'el tana dhooyitee gartee deebii hin kennineef kan namiyyuu jechaa ture. Gaafa sanii yaadattanii miti. Akkasiin namni addunyaa kanarra jiru hundinuu viidiyoo hunda dalagee akkas jechaa ture. Ayatullaadha ka dhoorke. Akka Iraan deebii hin deebisneef. Hoggaa gartee irra deddeebianii haleelanii dubbiin jabaatte. Gaafa gartee marsaa lola guyyaa 12 sana gugeesse. Eega gartee warri Israa'el haleelan Iraanis haleeluu eegalte. Haleeluu bira dabarteeti inumaatu gartee tooftaa addaatti gartee misaayiloota dudullacha. Ammaasis wanta gartee duroonoota gartee dudulloomee silaa gartee xorataa ba'uu deemu. Waan akkasii saniini lola waraana warra Israa'el kana wanta dhoorkan. Akkaataa gartee isaan ka qabanii fi ka dhiisan ka adda eeggatan adda wallaalan. Laal tunuu tooftaa addaati. Sababa sanitti lola gartee guyyaa 12 san keessatti guyyaa 12 odoo hin gahin Israa'elii fi Ameerikaan manguddummaa yaammataniiti Qataariin daddafaati jara kanaan gartee nurraa dhaabaa jaanii nuti gartee harka kanninee jirraa jaaniiniiti Qataaritti dubbatanii Qataar akkasitti gaafa san manguddummaa dhaabbatteeti lolli san akka dhaabbatu godhan lola guyyaa 12 san.
Tanaatanii jidduu Ayatollaan du'ee miti. Hogguu Ayatollaan du'e akka duraanii sanitti gartee haleellaa warra Iiraan tana haleellaa warra Israa'el tana takka Ameerikaadhaa eeggatanii Iiraan haleeluu ni dhiifte. Okay? Keessattuu torbaan lama dura gartee hogguu torbaan lama dura gartee yeroo lola guyyaa 14 san hogguu gaggeessan Iiraan Ameerikaa eedee lola godhaan turre. Okay? Inumaatu waan Ameerikaan dhooytu laalaniiti waan sanirra jajjabduudhaa haleelan. Xiyyeeffannaan isaanii maali? Kaampiilee waraanaa Ameerikaadhaa ta jidduu tana jirtu diiganii yaasuudha. Amma waraanni Ameerikaadhaa hin jiru jiddu galeessa bahaa keessa. Waraanni Ameerikaa ha jiru bahararra jira. Akka duraanitti Jordan keessa hin jiru waraanni. Kuwait keessa hin jiru, Bahrain keessa hin jiru, akkasumas sanitti United Arab Emirates keessas hin jiru waraanni Ameerikaadhaa. Hogguun akkana isiniin joo waraanni hojii hojjetu jechuu keessa. Waraanni basaastummaa irratti taargeetii ilaalu, misaayilota eegu, waa dhageeffatu, tooftaa adda addaa irratti gartee warreen hojjetu kuni hin jiran yaa'aniiti jiran. Okay? Qatar keessa ni jiran. Ha jiru immoo warra loojistikiidha malee waraanni gartee lola irratti kan qophaa'an hin jiran yaa'aniiti jiran. Warra gartee kaampii eegu, warra meeshaalee eegu, warra gartee waan takka takka eeguutu jira. Warri akkasii san ni jiran wanta keessas beekaa. Bahrain keessas warri akkasii ni jiran. Okay? Warri immoo lola irratti hirmaatee hojii hojjechaa jiru hin jiran. Wanneen isinii jiran. Warra gartee kaampii fi darsee eeguu miti kanneen isinii jiru. Warra hojii gaggeessu jiru jira. Warra dhooysaa, warra gartee cinaan kaampii ta'an, cinaan immoo ni dhokatan, cinaan gaara keessa jiran. Okay? Iiraan warra kana hundaa'u jala deemteeti kan danda'an bilbila isaaniitiin barbaadanii dhawan. Okay? Kan danda'an ammoo za'aa isaaniitiin barbaadanii dhawan. Amma takkatanii nama dura isiniin himin mootummaan Ameerikaadhaa waraanni isaanii bilbilaanis akka hin deemne keessattuu jiddu galeessa bahaa keessatti baatii lameen dabarte tana bilbilaas qabaachuun dhorkaadha. Okay? Akkasuma sanitti maasis za'aa gartee za'aa interneetii itti fayyadamtu, za'aa GPS fi wanta ofirraa qabdu, za'aa akka gartee Apple Watch fa'aa tajaaniin, za'aa ammaas gartee takaawwotan lakkoofsa onneetii fi isteeppii lakkooftu jira, gartee ispoortii daleetu. Okay? Za'aa akkasii san dijitaalii taate jechuudha. Za'aa dijitaalii taate qabaachuun dhorkaadha. Okay? Kana maaliif godhan? Warri Iiraan tanaanii gartee waraana Ameerikaadhaa barbaadanii akkasitti haleelaa turan. Yoo yaadattan marsaa dabartee hogguu gartee Qataaris dhawan, United Arab Emirates hogguudhaan Suudi Arabiyaa hogguudhaan yoo yaadattan Suudi Arabiyaa keessa yeroo gartee hooteellan akkasii dhadhaabatu san akkamiin beekuu danda'an? Daataa laalan. Daataa gartee wanni hundinuu daataa gadhiifti. Okay? Abaluu bikka jiru gartee ni hima daataan. So daataa san jala deemaniiti akkasii waraana haleelaa turan. So ammaan tana gaa dubbii deemnee bikka gartee ibsa mushxabaat deebina. Okay? Waan gartee mushxabaan gorsaan ajajjoota isaatii himeef. Okay? Akkumaan amma irra deebiitiin isin hima dhageeffadhaa waan takka gabaabduu. Mushxabaan akka gartee Ameerikaa wajjin marii godhan hin barbaadu. Okay? Ameerikaa wajjin marii godhanii marii tana gartee hojiirra oolchuun yeroon itti dabartee jirtitti amana. Maaliif? Torbaan sadii dura ni yaadattan. Odoo gartee Ameerikaan lola guyyaa 14 kana odoo hin eegalin dura, okay? Ameerikaa fi Iiraan bar walii mallatteessaniitu turanii miti. Walii galanii jiran jaanii walii mallatteessanii turan. Achi booda lolli kun eega walii mallatteessan booda lolli kun eegalame. Okay? Yeruma sanuu mushxabaan fadhinnaadhaan odoon taane mee wanni gartee walii galteen tuni fiddu yoo jiraatte deemaa laalaa jechuudhaani pirezidaantii Iiraanii fi akkasumas jaalabaa fi eenyu maqaan isaa Abbaas Aragaachiidhaatiif hayyama godheef. Miidiyaaleen hundinuu
mujtabaan hayyama kannee jira, hayyama godhee jira jedhaniiti odeessaa turan. San dura isaatu hayyaman godhiniif akka gartee waliigalee tana mallatteessan. Approve hin goone inni. Okay? So, amma gaa dubbiin deemtee duraanuu gartee inni waliigalteen tuni akka hojiirran oolle waan beekuuf jecha wanni gartee pirezidaantiin Iraan mataan isaa anis gartee amma yoo gartee waan anjuuna dhaga'uu diddan hujii tana gadiin dhiisaa je'ee gartee wanni inni sodaachisaa fi ture. Waliigaltee tana hin godhinii jaaniiniti warri gartee hardlaayinidha. Isumaa gartee sodaachisaa turan. Okay? So inni waliigaltee goonee haa hujiitti garagallu ummanni keenya rakkachuu jira ikonomiidha maarree jee gartee waan adda addaa haasawaa ture pirezidaantichi. Lola kana dhaabnee mariidhaan karaa nagayaatti gartee haa garagallu jeeti. Wanni san akka inni jeesanitti hujiirran oolleef. So ammaan tana eenyututu gaambil godhee carraa dhabe pirezidaantiidha jechuudha. Mujtabaadhaa miti. Mujtabaan durumaanuu jarri kuni gartee waa takkallee mallatteessanii hujiirra oolchanii hin beekanii jee nama dura dhaabbachaa ture jechuudha. Sanii fi eenyu dubbii himaa paarlaamaa biyya Iraanii fi Abbaas Aragaachiidha hujiirra ari'amuu qabanii jaanii hiriira itti bahaa turan yoo yaadattan. Inumaatu ammaa gartee arraan tanaa'u paarlaamaa Iraan keessatti Abbaas Aragaachiidha hujiirra ari'amuu qabaa jaaniiti takkaa gartee impeach goona jaaniiti legislation eegalanii jiran. Heera itti baasu jiran. Duruun namni 60 heera kanatti mallatteessaniiti jiran takkaa gartee sponsora godhaniiti jiran jechuudha akka heeraatti. Okay? Hoggaa gartee harka irra guddaa argate heerri san paarlaamaa keessatti dhiheessaniiti irra dibeet godhanii achi booda gartee yogaa sagaleen wayyabaa mul'atte Abbaas Aragaachiidha hujiirraa ari'amaa jechuudha. Ministeeruma irraa ni haa. Okay? Wanni akkas godhu jiraniifis marii hin taanetti gartee yeroo fixu jiraa jaaniiti. Ameerikaa fi warri Israa'el marii hin beekanii afaan lolaa qofa beekanii. Tanaafuu lolorratti gartee xiyyeeffachuu qabna malee mariidhaaf jennee yeroo isaan gartee marii goona takkaa'uu walii galtee goona ja'anii yeroo tana meeshaa hidhachaa jiranii meeshaa hidhataniituma loloon rabbanuudhaaf deeman malee marii gartee dhugaadhaan godhanii achi booda namayyuu gartee karaa nagayaatti hin deebi'anii ja'anii waan amaniniif. Okay? So akkasitti gartee hubadhaasan. So ammaan tanagaa waan gartee guyyaarraan tanaa mujtabaan gorsoota gartee isaatii fi warra isaaf hojjetuuf dhaamsa inni dabarseen isiniim. Okay? Dhaamsi gartee inni dabarse dursoo qajeeloo dhageeffadhaadhaa harka keessaniin taaptaaf godhaa waliifillee sheer godhaadhaa warri ammaan tana dhufaa jirtan. Okay. Guyyaa kana garuu immoo isin himeetiin jira Iraan nuti Ameerikaa wajjin marii gaggeessaa hin jirru. Oduun gartee Trump jechaa jiru hundinuu sobaa jedhanii dubbachaa turan jeetiin isin himaa ture. Sanni yaadattaniimi. So tanaatanii jidduu mujtabaan akka gartee arraan tana isaan warra gartee isaaf hojjetu takka hogaa isa gorsu kanaaf akka inni dhaamsa dabarsetti dhaamsi isaa akka armaan gadii kana jira. Duro dursoo mariin Ameerikaa wajjin haaretti eegalamuudhaaf qabxiileen 5 asii gadii tuni hujiirra ooluu qabdii jechuu jira amma mujtabaan. Okay? Qabxiilee armaan gadii tana 5 jechuudha. 5 keessaa ta dura dursoo okay? Marii guyyaa marii gartee Ameerikaa fi warri Iraan itti walii mallatteessan san keessaa qabxii 5 duraasan takka gartee marii walii galtee MOU tajaajilin san guututti hojiirra ooluu qabdii jechuu jira mujtabaan. Takka. Kana duraan isin himeetiin jiraami ni yaadattaniimi torbaan 2 dura ittiin torbaan 2 illee ga'u torbaan tokko duraan isin hin jee maaliin isin hin jee mootummaan Chaayinaadhaa marii gartee ammaan tana silaa Ameerikaa fi Iraan gaggeessaa jiran tana irratti dura dursoo waan dheengaddeetti walii mallatteessan sanuma hojiirra oolchuu qabdan malee walii galtee biraa haareetti
hin mallatteessinaadha waliin hin mari'atinaadha jaaniiti warra Iiraan kana dhoorkaa jiranii isin hin jee Chaayinaan. Ni yaadattanii ogguun akkas isin hin jiru. Kuni gorsa Chaayinaati. Inumaatu Chaayinaan Paakistaaniinis akkasuma jetteen. Paakistaaniinis waliigalteen haaree godhan hin jirtu waliigaltee duraanii san haa hojiirra oolchanii keessattuu gartee Ameerikaan jaaniiti Paakistaan gartee akkasitti itti himaa turan. Warri Paakistaanis sanii gartee Tirampiin duruu jaanii jiran. Ni yaadattanii mi? Okay. Ni yaada galatooma warri mana akkasii jirtan ni yaadattan. Akkas jettiin isin himaa ture. Okay? Arra garuu see, can you imagine this like waan inni isin himaa jiru bar akkanumatti firraa gannaqutti hin jiru isin galtee waan inni isin himaa jiru waan mirkanooyte. Tanaafin gartee nagee akka wantaatti gartee isin gadi naqu. Kuno wanni gartee ayatullaan arraan tana gabbaasee fi wanni ani dura isin himaa ture san waan takkaa jechuudha. Duro dursoo ayatullaan akka jirutti MOU'n hojiirra ooluu qabaa jechuudha jira. Okay? MOU'n hojiirra ooluu qabaa. Takka sani tokkoffaadha tun. Okay? Lamada afaan gartee ifa ta'een afaan shakkii takkallee hin qabneen kan booda gartee if duuba deebitanii jijjiirtan itti nu shawwaddan takkaa gartee addunyaatti shawwaddaniin odoon taane afaan gartee ifa ta'een afaan clear ta'een jechuu. Okay? Nuti lola hin barbaannu lola isin wajjinis hin goonu jaati mallatteessaadha. Okay? Lamada tun qayyaloo dhageeffadhaa wanni gaafachaa jiran waan tana beekaa duraas dubbatanii jiranii nuti akka gartee isaan ulii booda loluun rabbaniin hin barbaannu jechaa turan yeroo dura gartee mariidhaaf gatta'an saniis. Okay? Garuu MOU keessa ni jira bikka sanitti hin dhiyaanne malee. Okay? So lola gartee marsa amma booda lola biraa akka nurratti hin banne mallatteessuu qabanii sanumaas gartee afaan clear ta'een barreeffameeti afaan booda gartee looyoroonni kuni beekaa jecha filaa. Looyoroonni gartee hogguu waraqaa dubbisu jecha laalaniiti jecha kara fedhaniiti kara isaanii mijaa'utti gartee hiikkatan. Akka akkas hin taaneen afaan clearing jechuun afaan simple language jechuun simple jaaniini gartee not lawyer language. Okay? Not lawyer language. They're not diplomatic language also. Okay? They're talking about simple language. Afaan gartee hedduu salphaa kan namayyuu gartee dubbisee gara tokko qofatti hiikuu danda'u jechuudha. Okay? Afaan saniin akka walii booda lola isin irratti hin banne barreessanii mallatteessuu qaban. That's number 2. Okay? Tasadaffaadhaa horii Iiraan akka jirutti kan gartee Kiyyaa tokko viidiyoo kiyyaan tokko haasa'uunatti ergitaniiti dubbiin tuni dhugaadhaa Jamaal addanuu baasinaan jettan. Kiyyaan akka jiru Ameerikaan maallaqa warra Iiraan duraa guurratteeti baankii isaaniitti walitti qabatanii jiranii jeetii haasawaa. Garuu anyways waan dogoggoraatiif kana natti ergitanii gartee maaliif na rakkitanaani. Saniin deebisiniin deebisu. Abbichuma viidiyoo san dalage gaafadha. Okay? Garuu akka gartee asirratti dubbachaa jiranitti horii Iiraan kan gartee ammaan tana firiis tahee jiru akka jirutti deebuu qabaa nuu kannamuu qabaa jechaa jiran. Tuni qabxii sadaffaadhaati. Horiileen isaanii kuni cinaan baankii United Arab Emirates keessa jira. Cinaan isaa baankii Qatar keessa jira. Inumaatu kan doolaara biliyoona 6 akkana haga'u Saudi Arabiyaan gaarantii gootee harkaa qabdi. Okay? Gaarantii gootee harkaa qabdi. So kana akkasitti quba qabaadhaa. Horiin isaanii kuni toora gartee doolaara biliyoona 20 akkana ni ta'a ammaan tana. Duraan biliyoona 26 ture. Okay? Amma toora biliyoona 20 kanatti gad deebi'ee jira. Maaliif cina gartee doolaara biliyoona 3 akkana kana kannaniif jiran. Xayyaarra fe'aniiti xayyaaraan geessanii jiran kaash. Okay? Biliyoona 6 ga'u. Hoggulam. Yeroo takka biliyoona 3 geessan yeroo takkas biliyoona 3 kaasha geessan kaasha jira. Okay? So akkasiisan.
And then qabxii afuraffaadhaati. Qabxii jabduun tana gartee qacaroo dhageeffadha. Qabxii jabduun hunda keessaa tana gartee. Tun immoo keetu qabxiin afuraffaadhaa waan gartee hormuuz irratti harka keessa naqachuu dhaabuudha qabdanii. Takkaa'u gartee stop interfering on hormuuz jechaa jiran. Akkamitti interfere godhaa jiran? Akkamitti harka keessa naqachaa jiran? Akki gartee Ameerikaan harka itti keessa naqachaa jirtu akkumaan isinii himaa ture san. Fakkeenyaaf odoo gartee karaa kaabaatiin hormuuz kana karaa oliitiin gartee bikka gartee Iiraan tolchitee asiin seenaadha asiin baa jettee gartee tolchite san dhiisaniiti Ameerikaan dooniilee biraatiin gara gartee kibbaa bikka gartee Oomaan karaa Oomaan kanaan seenaadhaa bahaadhaa jechuun jiran. Sababa sanitti torbaan walameen kana keessatti yoo xiqqaatte doonii 8-9 dhoomee jira. Edda galgala doonii 2 dhoomee jira. Reefuun tana doonii takka itti dhawaniititi doonii san hin haleelamne garuu immoo akka isin dhaabbatu godhanii jiran. Reefuun tana. So guutumatti gartee waan gartee hormuuz irratti keessa seentanii harka keessanii walitti laaqinaadha jechuu jiran. Maaliif waliigaltee har'aan tanaas hin raanfatina. Har'aan tana Oomaanii fi warri Iiraan waliigaltee godhanii jiran. Waliigaltee isaanii irratti Iiraaniitu gartee hormuuz guutuutti gaggeessuudhaaf ta'a. Tuni waliigaltee haaree waliigaltee haaree. Iiraaniitu gartee guutuutti gaggeessuudhaaf ta'a. Akkasumas kafalliilee garagaraa gartee hormuuz irraa guurratan. Iiraanii fi warri Oomaan adda godhachuudhaaf ta'an. Tan xumuraatiin isiniim. Tan xumuraatiin isiniim. Ja'affaa jechuudha. Takkaa'uu shanaffaan waan nuti jennu malee wanni biraa gartee ta'e isin amma booda jettan takkalleenu hin taatuudha. Dhagaa jirtaniimi? Waan gartee nuti hin taatu jennu numaa'uu hin taatuudha. Wanni gartee ni taati nuti jenne ni taatiidha. Yoo feetan fudhadhaa yoo isin hin taane dhiisaadhaa jechuu jiraniin jechuudha. Qabxiilee shanan tana yoo gartee guutan gatteenyeeti waliin marii goonaadha haareetti. Jechuun isaanii maal jechuudha? Marii duraanii bikkatti dhaabne sanirraa eegallaa jechuudha. Marii duraanii san qabxiilee shan irratti walii galaniiti hara dhiisanii mire. Tana guutuu jechuun bikkuma gartee mariin duraanii itti dhaabbatte san achirraa eegallee itti fufnaa jechuudha. Afaan biraatti. Kana warri gaarantii godhu eenyu? Chaayinaa fi Raashaa. Kana gartee isin himeetiin jira. Namni cinaan gartee yeroo takka takka hin jiru ta'a, hin dhageenye fa'aa ta'a, garuu immoo ammallee dhagaya. So tuni gartee dhugatti yoo isaaniif taatu taate mariin tun itti fufti. Yoo immoo hin taane taate haleellaan itti aantu. Qaceloo dhageeffadhaa. Haleellaan itti aantu Israa'elis United Arab Emirates keessa jiraachuudhaaf ta'an. Tana hin raanfatina. Haleellaa itti aantu biitti lachuutu keessa jiraachuudhaaf teessi. Tani jidduu reefun tana pirezidaantiin Ameerikaadha. Viidiyoolee tokko tokko gadhiisaati jira kan gartee warra miidiyaati wajjin asrii tana sa'a booda haasa'u godhe gaaffiilee gartee ta'isa gaafachaa jiran. Keessattuu warri Iiraan waliigaltee gartee arrata kaa'u boru waliin goone jettee turte reefun tana ganama kana dubbiin san akkamii jedhanii gartee gaafachaa jiran. Nuti ammallee gartee bilbila isaanii ta'ee jirra. Waliigaltee teenya gartee waan isaan dhaguu barbaadanis himneef jirra.
gara keenyaayis gartee waan isaan deebisuu qaban jennee yaannu dubbanneeti jirra. Tanaafuu gartee ammaan tana wanni gartee isaan waan dhageenye irratti deebii nuu deebisuudha qabanii takkaa'u waan isaan harka geesse irratti je'eeti gartee isaaniif deebisaa jira. Akkasuma sanitti bar jaarsa kun urmii dheerata beeytanii. Laal amma laal oduu ammaan tana barreessee amma gadhiise laal. Sa'a meeqa jechuudha? Daqiiqa 20 dura gadhiise. Okay, breaking news sidaan isinii magaa dhageeffadhaa. Okay? No, tana firraa dhiisa. Tuni waan Ameerikaadhaati. Waan Iraan irraa miti. Prezidantiin Ameerikaadhaa akka inni jechaa jirutti warreen Ameerikaa keessa jirtan silaas ni beeytanii daylight saving ni beeytanii miti. Daylight saving tana akka durutti gartee amatu takka baatii muraasatti gartee amatatti oggulama jijjiiramtii miti. Akka duraanitti gartee akka hin jijjiiramne hulii booda jijjiiramteetuma akka haftu takka gartee permanentii godhuu barbaadan. San gartee koongiresiin Ameerikaadhaa daddafee gartee dabarsuudha qabaa jeetii odeessaa jira. Okay, akkasitti qofa qabaadha. Welcome. Akkam jirta? User. Dhiyaadha warri ammaan tana dhufaa jirtan. Dhiyaadha. Yoom laata jirtaa akkami? Harka keessaniin taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaadha. Dhiyaadha baga jiraattan warri amma dhufaa jirtanis dhiyaadha isiniin jenna. Okay, so breaking news slash dhagooni barbaaddanii oduu gartee reefuun tana gabbahaa jirtu keessaa akka jechaa jiranitti mootummoonni GCC warreen gartee golfiidha. Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, akkasuma sanitti Oman, eenumaatu gartee Turkii if jidduu buusuudhaan jarreen kun hundinuu amma booda nuti Ameerikaa eeggachuu hin qabnu nagayaa fi rakkoo biyya teenyaa tana furmaata itti godhuudhaaf jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Kanarratti biyyoonni akka Turkiidhaatii fi eenumaatu gartee Paakistaan faan warreen dhugatti dandeettii waraanaatii fi niwukilarallee qaban nu wajjin walitti ida'amuudhaan akkaataa gartee nagaya keenya kanaannoodhaa kana eeggannu irratti hojjechuu qabnaa jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Inumaatu guyyaa irraan tana opinioniin tokko kaniin gartee Bloomberg irratti dubbise akka jirutti biyyoonni Arabaa kun biyyoottan biraa gartee biyyoottan Arabaa kabiraatii fi Paakistaanii fi Turkii fa'aa baananii isaanii fi takka immoo warra bahaa gartee Chaayinaa fi Raashaa isaan kanarratti gartee jiruu isaanii abdachuun qabanii. Maaliif amma duraas Ameerikaatu isaan eegaa ture amma boodallee biitii isaan eeguu qabdu Ameerikaadhaa jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Wanni tuni hangam takka dhugaadhaa fi takka gartee hammam takka warri biyyoottan Arabaa kun yaadaa jiran ani irraa qumaa takka illee qabu. Maaliif akka gartee diplomaatonni biyyoottan Arabaa kun jechaa jiranitti amma booda nuti carraa naannoo keenyaa ifii teenyaaf bu'uureessuu qabnaa jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Tanaafi biyya akka Turkiidhaatii fi Paakistaan, Iraan illee gartee keessa naqanii jarreen kun akka gartee marii waliin gaggeessan sanirraa odeessaa jiran. So barruun gartee miidiyaan foreign policy kajaaniin yoo beektanii beeku garuu warreen gartee miidiyaan foreign policy kuni miidiyaa akkuma gartee gaazexaadhaatii takka gartee gaazexeessota qabanii waan gartee mootummaan Ameerikaadhaa poolisii haajaa alaa takka gartee heera haajaa alaa keessatti takka dhiheessuu barbaadan. Irraa ummata biraa gartee mariisisuu barbaadan yaada addaa itti arkachuu barbaadan asirratti barreessaniiti
namayyuu gartee akka harkutti gadhiisan. Hogguu kana wanni kanaatu ni gartee biyyootan adda addaa kan as keessatti gartee maqaadhaan kuni wanni tuni nuuf taati takka immoo nuun taatu yaani gartee bilbilan karaa gartee mootummaa Ameerikaadhaa bilbilan jechuudha. Akkaataa gartee waan silaa fuuldura godhuudhaaf deeman itti sagalee dippiloomaatota biraa itti laalan jechuudha. Takka yaada isaanii garam jiranii. Achi gubbaa irratti gartee artikilli kuni bahe akka gartee artikilli kuni jirutti gaa biyyootan jiddugaleessa bahaa akka duritti gartee Washington DC qofa eeggachuu hin qabanii jireenya biyya isaanii tana takka nagee biyya isaanii kanaa fi rakkoo biyya isaanii kanatti furmaata godhuudhaaf jedhanitti gaa odeessaa jiran. So san akkasii quba qabaadhaadha. Okay. Tanaatan jidduu lolli gaa jajjabaan biyya Raashaatii fi Yuukireen jidduudhaatis akkasumatti gartee itti fufeeti jira. Guyyaa kana oduu takka taniin isiniin himin tan miidiyaan CNN jaaniin akka jirutti qormaata gartee isaan gaggeessaniin misaayiloonni waraana Ameerikaadhaa ammaan tana 80 gartee gad xiqqaatee jira. Takkaa immoo 20 qofaatu hafee jira. Jaaniitii odeessaa jiran. 80 lola Iraan kana irratti gartee baatii 6 dabarte kana keessatti 80 ol fixanii jechuudha. Lakkoofsa misaayiloota gartee Ameerikaadhaa isinii himaatiin ture daayagiraamii tokkollee fidee isin garsiiseetiin ture. Akkaataa gartee lola dura lakkoofsa misaayilaa hangam takka akka qabanii fi lola kana booda lakkoofsi isaan hangam takka gartee akka xiqqaate. Okay? Garuu immoo ammaan tana gartee akka jechaa jiranitti misaayiloota gartee fakkeenyaaf kan faada kajaaniin kan duraan gartee jidduu odoo lolli kun hin eegalamin misaayila 2,200 qabaachaa turan san. Okay? Yeroo sanitti isin himeetiin ture 2,200 qabaachaa turanii amma misaayilonni kun firii 452 qofaatu hafee jedhaniiti odeessaa jiran. Okay? Yeroo daataan bahee gaafattoo toora gartee firii 1,000 takkaatu hafee jeetiin isin himee ture. Achi boodaa'u gartee firii 500 ol itti fayyadaman jechuudha. 550 kaga'u. Okay? So wanni gartee haalaan nama ajaa'ibsiisu Ameerikaan misaayilota isaanii kana akka jirutti gartee biyya Yuukireen faadhaaf dabarsanii kannaa turan saniitu akka isaan misaayilota isaanii gartee qabataniin taa'iniin takkaa gartee ifii isaaniitiif walitti hin qabatin akkasitti gartee odeessaa turan. Ammaasis qophiin isaaniitu gartee kanan turre. Qophiin isaanii qophii Iraan tana gartee guyyaa 4 keessatti hombalchinaa jaaniitii yaadaa turan. Okay? Namni gartee akkaataa ifii isaatiif itti yaade yoo gartee hojiirran oolchine maal godha? Waan hafi nyaata. Waan gartee lola biraatiif qopheeffatan. Okay? So, no, Ameerikaan hin daddabne. Ameerikaan daddabuufis hin teessu. Ameerikaa tana underestimate hin godhina. Ameerikaan biyya gartee kanuma laaftutti amma lola Iraan kana gartee amma guyyaa 12 booda baatee takka booda ni dhaabbata. Haa jennu. Akkanumatti bakka dhaabbateeti dhiisanii biraa deeman isin fakkaatti. Ameerikaa bira wanni akkasii hin jirtu. Okay? Ameerikaan akka Tigreeti. Okay? Tigreeni beektanii fakkeenyaan isinii godha. Ameerikaan akka Tigreedhaati. Hogguu gartee si bira jirtu si hojii kofaltee si hojii taphattee maal jettee si biraa deemteeti galgala dhuftee mana sirra gubdi. Okay? Iraan tana hin dhiisan tana shakkii takka illee hin godhina. Hanqa danda'an amma gartee bar dhiyoo tana istiraatejii gaafachuu jira waraana. Waraana gartee mee istiraatejii addaa yoo qabaattan nu hubachiisaadhaa jechuu jiraniin Central Commandiin. Okay? Yeroo duraatiif waraanni Ameerikaadhaa warra gartee taa'ee qormaata lolaa gaggeessu kanaanii mee akkaataa Iraan tana itti huffisnu istiraatejii addaa yoo qabaattan fidadhaadhaa. Warra gartee istiraatejii caaltuu qabatee dhufe badhaasa isinii kenninaa jechuun jiran. Okay?
Yoo yaadattan torban tokko kana dura maaliin isin jechaa ture? Ameerikaan Iiraan kuffisuudhaaf tooftaa addaati barbaadachaa jiraniin isin jee istiraatejii jijjiiraa jiraniin isin jee. Inumaatu ilaa hanga gartee karaa Iiraan seenu kana cufuullee irratti hojjechuudhaaf ta'anitti. Karaa gartee makiinaa, baaburaa, karuma adda addaa gartee kan Iiraan seenu jechuu. Xayyaaraa sammaasis. Ni yaadattanii magguna kan isin jiru. Kana hunda gartee ikonomii isaanii kana kuffisuudhaaf. Ni yaadattan jeetiin abdadha. So isaan tooftaa adda addaa barbaaduu irratti if duuban deebi'an. Kanaafuu gartee Ameerikaan dadhabdee jirti, Ameerikaan kuftee jirti, Ameerikaan akkas jettanii fi shawwadina. Booda isinumaatu gartee Ameerikaan tuni maarree jettanii isinumaatu gartee wanta ta'uu ta'a, surprise ta'uu ta'a. Yommuu qacarratti hubatte tooftuma addaa barbaadan karaa biraa gartee karaan kun ta'ee itti tattaafanne haleellaa irra geggeessine inumaatu gartee haleellaadhaan bika kanaa caccabsine kaan goone kaan ajjeefne maarree hundi jaanii godhanii jiran kun hundi uummata kalleen jijjiirre. Kan hundi gartee wanni garsiisu hangam takka warri Iiraan akka qophaa'ee fi jiru san qofa garsiisa beekaa. Kuni jabeenya Ameerikaatii meeqa inni garsiisu. Akka silaa waraanota biyya biraa taate akka gartee silaa waraanonni biraa biyyoottan biraa itti ijaarame silaa taate Iiraan qaata gartee magaalaa Teheraan keessa Ameerikaan qaata gartee Teheraan keessa taa'u jirti ammaan tana. Teheraan keessa tatteessee akkasuma sanitti gartee eerpoortiilee hundaa fi waan hunda fudhattee achirraa laayivii faan seenaniin dabarsa. Isin galtee? Garuu Iiraan tuni biyya biraatii miti. Biyya gartee tooftaa mataa isiitii fi waan addaatiin gartee ifii isaaniitiif if jaaran. Tanammoo qooda gartee Iiraaniif godhuun waan hedduu barbaachisaadha. Yeroo tana keessatti. Warri biraa amma laal biyyootan feetan laal addunyaa tanarratti biyyootan addunyaa tanarra jiran irra hedduun isaanii hogguu waraana ijaaran fakkeenya Ameerikaa fudhataniiti waraana ijaarratan. Amma waraanni Chaayinaadhaa akka Ameerikaa ijaarame. Yoo gartee gaa akkasii beektaniin beeku. Waraanni Chaayinaadhaa kun akkaataa waraanni Chaayinaadhaa itti ijaarame waraanuma Ameerikaatti kooppii godhan. Waraanni Raashiyaatis akkasuma. Waraanuma Ameerikaa kana kooppii godhan. Garuu biitti gartee waraana isaanii tooftaa addaatiin mooziyaak gartee mooziyaak sistemii itti fayyadamanii waraana ijaarrate Iiraan qofa. Kana duraanis irraa isin himeetiin jira. Akkaataa gartee isaan waraana isaanii kana bikka 30 takkatti adda baasanii ijaaran. Waraanni isaanii ajajaa tokko hin qabu. Kutaan hundinuu ajajaa adda addaa qabdi. Waraanni isaanii ajajaa 30 takka qaba. Waraanni isaanii lola eegala malee takkaa gartee ittisa irratti hojjeta malee lola dhaabuu irratti hin hojjetan. Wanni isaan beekan takka. Lolli eegalame namayyuu gartee lola seenuudha. Wanni isaan beekan takka isaanii. Injifannee lola ni dhaabnaa hin beekan. So waraanni akkanaa yeruma hundaa'u sammuu lolaatti jiraate jechuudha. Sammuu gartee lolli arran akka boruun akka odoon taane lolli amman akka uu danda'a ja'aniiti yaadan. Tanaafuu yeruma hundaa'u isaan muudii lolaa keessa jiran jechuudha. Warra kanaa kana sodaadhaan dhokattee dhuftee lolarra banuu hin dandeessu. Maaliif? Yeruma hundaa'u isaan muudii lolaarra jiran. Warri muudii lolaarra jiru du'a isaaniitis ifitti himaniitti deeman. Oduun ammaan tana gabbaa jirtu akka jettutti enumaatu miidiyaa Rooyitersiitu gabbaase laal. Reuters akka jettutti Reuters citing 3 people familiar with internal stockpile data. US has exhausted nearly all ATACMS and PRSM stock in its war on Iran. Kuni misailota ATACMSin misaila. Akkasumas PRSMnis misaila.
Khan ATACM misaayila gartee hogguu misaayilonni itti dhawame misaayila samii keessa qabu. Kan gartee PRSM misaayila gartee deemee haleelu jechuudha. Okay? So miidiyaaleen amma reefun tana daataa warri CNN baasan isin himaa ture kan gartee dhibbentaa 80 Reuters mataa isaaniitiifis warra gartee waan kana quba qabu takaa'u warra waraanaa jechuudha. Warra gartee waan kana quba qabu gujaan waraana jechuu isaaniiti. Warra ammoo hojiirra jiru jechuu isaaniiti. Garuu maqaa isaanii hin himatan. Soorsiitti gartee oduu gabbaasan. By the way, breaking news dagatanii isinii mureefun tana karaa Facebook itti maxxanseetiin jira. Warreen gartee gara Facebook hidhaatii fi YouTube dheeyxanii follow subscribing godhin dhaqaatii follow subscribe godhaadha. Akkasuma sanitti gaa viidiyoo gartee ogguun YouTube irratti isinii maxxansuus daawwadhaa waliifis daddabarsaadha. Oduu guddoon taga guyyaa reefun tana taga baate akka jettutti mootummaan Chaayinaadha. Mootummaan Chaayinaadha. Yeroo duraatiif xayyaara J1 kajaaniin xayyaara niwukilaraan deemuu danda'u kan gartee stealth ta'e kan raadaarrii fedhe samii irratti arguu hin dandeenye san hujii irratti gartee hujiirra jiraachuu isaa agarsiisaniiti jiran. Okay? Hujii irratti hin dhiyeessine sanii miti dubbiin hujiirra duruu dhiyeessanii jiran garuu immoo hujiirra jiraachuu isaa gartee waraanni Chaayinaadha isaanii xayyaara sanii gartee akkasitti xayyaaronni J2 isaan kana dabaalee deemu jiru samii irratti gartee footoo sandaqa laalaadha. Xayyaara J2 habba lamaatu xayyaara J1 kanaan deema. Xayyaarri J1 kun baamariidha kan deemee niwukilara gartee bikka fedhetti darbee biraa deemu jechuudha. Odoo nam tokkollee nuu hin argine odoo nam tokkollee nuu hin dhageenye. Okay? Raadaarrii addunyaarra jiru kuni arguus hin danda'u. Dhaga'uus hin danda'u. So waanuma gartee dhufee si gad darbee si biraa deemuu agarta malee eessaan dhufee karaa kamiin dhufee kana beekuu hin dandeessu. Okay? So yeroo duraatiif gartee Chaayinaan akkana agarsiifachaa jirti. Sanuu gartee misaayilota adda addaa kana isaa gartee samiirraa gad darbu. Kuni akkuma gartee amma dura isin jechaa jiru Chaayinaan lolaaf qophaa'u jirtiin isin jechuu jira isin hime kana keessattuu gartee lolli kuni Hormuz kana keessaa hogguu xumurame dubbiin karaa Chaayinaatichi gargalti. Okay? Karaa Chaayinaadhaati. Lolli Hormuzii kun haa xumuramu durso. Kuni feetu gartee Ameerikaan yoo injifachuu dadhabde diilii Iraanii hojii gooti. Gabaabitti. Diilii Iraanii hojii gooti maaliif Chaayinaa irratti xiyyeeffachuudhaaf jecha. Okay? San shakkii takka illee godhina amma dhiyootan hunda isiniif himaa jira waan takka gartee beekaatiin akkanatti isinii himee irra daddabrata Chaayinaadha. Hogguu gartee lolli karaa sanitti achi garagalee Ameerikaan gartee akka meeshaa ammaan tana karaa san naqaa jirtuu fi wanni gaa Chaayinaanis lafarra godhaa jirtuu fi amma gartee kanatti kunoo xayyaara gartee kan niwukilaraan deemuu danda'u. Hogguu gartee hujiirra jiraachuu isaa hogguu garsiisan mataan isaaniitu nutis qopheennee jirraa jechuu jirti Chaayinaan. Okay? Hogguu sangaa dhugatti waraana lama konvenshinaalii kate saniitu wal lola jechuudha. Yoo gartee dhugatti ka wal lolan taate. Garuu immoo wal loluudha qaban. Chaayinaadhaa fi Raashaan, Chaayinaa fi Ameerikaan wal loluudha qaban. Yoo ka gartee waliin lolle taate humniti lama gartee akkanumatti wal faana deemuu hin dandeessu. Addunyaa tanaatu diigama. Okay. Let's see. I think American China and then this lal akkas yaanii murteessuun hedduu nama dhiba. Okay? American
Dura durso isi America fi China waliin lolan dura durso takka san. Okay? Dura durso takka Taiwan fi China wal lola. Takka Philippines fi China wal lola. Okay? Takka eenyu biyya gartee wanta tana hojii fi China takka Japan fi China wal lola. Tana waan intan isinii mu kana dhageeffadha. Okay? Toofta Ameerikaatiin beekan isaniifin isinii hima. Ameerikaan dantaa isiitii miti daayirektii biyya feete hojii waliin loltu. Dura dursoo warra gartee proxy warra naannoo san jiruu fi China waliin neeti. Okay? Isaan kana waliin neeti dura dursoo. Isaan kana gartee waliin neetu amma laal mee wanta akkasiin immoo akka oduutti isiniin himne garuu immoo oduu teenyaaf hedduu barbaachisaadha jee yaanne. Wanni isiniin himiniif. Isiniifin hima qajeeloo dhageeffadha. Arraan tana mootummaan Ameerikaadhaa maallaqa biyya Japan, okay? Kan maqaasaa gartee yin jedhaniin yoo xiqqaattee toora gartee doolaara biliyoona 20 ka ga'u magaalaa irratti bitanii jiran Ameerikaan. Okay? Maallaqa Japan. Wanni kana godhaniif gartee waa hedduudhaatu keessa jira. Garuu gartee akka isin confusing taaneef waan xiqqoo kan isiniifin hima. Wanni gartee Ameerikaan kana gootuuf yeroo tanatti dura dursoo ikonomiin China, ikonomiin Japan xiqqoo qabbanooteeti jirti. Lamada maallaqni Japanis kufaati jira. Okay? Yoo gartee maallaqni Japan kufu taate, ikonomiin isaaniis yoo qabbanaa'u taate, mootummaan isiidha interestii ol kaasuu malee carraa biraa takka illee hin qabdu. Maaliif interestii ol kaasti? Akka gartee kaampaanoonni biraa takka gartee warreen daldaloota gurguddaan dhufanii horii isaanii kana bitaniif maallaqa isaanii kana. Okay? So they have to buy Japanese currency. Akka gartee daldala irratti hogguu gartee currency tana bitan mootummaan interestii guddaa hogguu si kennite. Currency kun gartee akka nama daldalaati jechuu gatii rakishatti gartee bittee interestii qaalitti qabdeeni teessa takka baatii jaaf qabdee teessan takka amataaf qabdee teessanii hanqa sanitti gartee interestii mootummaan ol kaaftu kana sii kennan jechuu. Kana keessatti mootummaanis maallaqni isaanii kun akka hin kufne godhan. Okay? Kana keessa ikonomii isaanii tana ni qaban jechuu akka gartee ikonomii isaanii gabbuutee lafa hin dhoofne. Fakkeenyaaf akka Itoophiyaa keessaa baa jechuu. Tana ta Itoophiyaadhaa isin himeetiin ture yoo yaadattan. Yeroo gartee mootummaan Itoophiyaadhaa horii isaanii magaalaa irra gabbaasanii float godhan san Itoophiyaadhaaf akka gaariin ta'an. Akkasuma sanitti karaa gartee ikonomiidhaas akka gartee balleessu. Inumaatu gartee qaaloominni maallaqa Itoophiyaadhaa toora kana ga'u inumaa gartee qarshii 200 ta'uudhaaf ta'a jeetiin if dura isin himaa ture. Yeroo sanitti maallaqni Itoophiyaadhaa sharafii doolaaraatiin qarshii 120 wayi ture yoo yaadattan warri gaamana keessa jirtan jechuudha. Over a year and a half, something like that. Okay? So, amma ga America wanni gartee kana arraan tana gootuuf Japaniin rakkoo feetan keessa illee yoo jiraattan isin duuba jirraa jechuusiiti. Okay? Takasanii signaaliidha. Lamada confidensii ikonomii isaaniitiif. Ikonomii Japaniif. Okay? Dhiibbaan takka gartee yoo jiraattees Ameerikaan Japan cinaa dhaabbachuudha qabdi. Kana keessatti gaa yoommoo Chinaadhaa fi Japan ka gartee amma waliin fadhanii beekaa China fi Japan waliin fadhan. Eega wal lolan eega keessaafuu gartee namtittiin nama Japan bulchitu tuni aangoo fudhatte. Amata keessa jirtiimi. Japan fi Chinaan akka gartee waliin oodu jiran akkuma gartee Itoophiyaadhaa fi Eertiraadhaati. Yaa'ii akkasiisan keessa jiran. Okay? So gaa biyya gartee fuuldura akka gartee ati lola godhuu barbaaddu inumaatu gartee ati karaa lolaa naquu barbaaddu takka yoo ammaan tan ikonomiin isaanii duraa kuftu taate biituutiin gartee booda lola ni seenti lola hin seentu. Ameerikaan gartee if dura akkanatti gartee tartiiba tokko tolfattii jechuudha. Isin gartee gabaabsee dhumaan isinii jira waa dheertutu keessa jira. Akkuma gartee isiniif ifa ta'u warra treejeriin doolaara biliyoona 20 bituu jechuun boru keessatti gartee inumaatu borullee odoon taane torbaan kana keessatti maallaqa idaannoo gartee akka bituudhaaf ta'an. Okay? Let me see.
Yini numa khufee abo. Akkamale khufee jira. Yes, treasury is that. Si wanni isaan gurguruu barbaadan yoo xiqqaate doolaara Ameerikaadhaa tiriliyoona tokko oli. Ka Ameerikaan ammoo waa xiqqooma bittee malee. So ammaan tana toora gartee doolaara biliyoona 10 guyyaa dheengaddaa bitanii jiran ammaas doolaara biliyoona 10 torbaan dhufu kana keessa bituudhaaf ta'an ichi booda maas gartee haareetti ilaalaniiti akkaataa gartee karansiin Jaapaan itti deemu haareetti maas bituudhaaf deeman. Jaapaan gara isaaniitiin yoo xiqqaatte maalleen isaanii numa kufe immoo duraan maallaqni Jaapaan doolaarri tokko maallaqa Ameerikaadhaatti ammaan tana maallaqa Jaapaan qarshii 158 jira. Kuni akka gartee baankiidhaati. Okay? Gaafa duraanii xiqqoo malee gartee qarshii walqixa ture takka ammoo qarshii fi qarshiin takka maallaqa Ameerikaadhaa maallaqa Jaapaan 110 faa ture. Amma immoo xiqqoo malee kunoo 160 seenee jira. Kun hundinuu gartee hammam takka maallaqni Jaapaan akka kufaa jiru garsiisaa jechuudha. Kunis dadhabina ikonomii isaaniiti. Okay? Akkasiin isiniin jaabbaliyyaan keenya jiraadhaa walitti deebina yeroo biraati anis baafachuun irra jira. Guutumatti gartee nagayaan jiraadhaadhaa bakka jirtanitti nagaya wal bira dhiifne warri gaarii isin bira halkaniitis halkan gaarii warri isin bira guyyaadhaa guyyaa gaarii isiniin jenna nagayaan nu tura.